Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Maaloo gara boqonnaa keetti ka'i. Atii fi taabonni mana qulqullummaa kee. Maaloo gara boqonnaatti ka'i. Atii fi taabonni mana qulqullummaa kee. Faaruu 113 lakkoofsa 8 irratti dubbii sagalee Waaqayyoo jiru ka'umsa godhannee waliitiin barannaa. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti barnoota keenya yeroo darbe waliitiin baranne keessatti waa'ee boqonnaa giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiin wal qabate. Giiftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam guyyaa Sanbataa amajjii 21 akka boqottee fi boqonnaa ishii kana keessatti immoo Ayhudoonni ilmi ishee ka'eera jedhee nu jeeqaa turaniiru. Ammas immoo isheenis ol baate yookiin immoo hin kaate jedhee nu jeequ waan ta'eeti. Reenfa ishee haa gubnu bu'uura jedhu irraa ka'anii Ayhudoonni nama reenfa ishee gube yaadannoo ishee balleessu kaasuun isaanii, filuun isaanii namicha Taawufaaniyaa jedhu kaa'uun isaanii ni beekama. Haa ta'u malee garuu amma barnoota keenya yeroo darbe keessatti boqonnaan ishii amajjiidha. Hagayya keessa immoo akkamitti ol baate, akkamitti isheen du'aa kaate, akkamitti awwaalamte kan jedhu yaada tokko tokko waliitiif dabarsina. Egaa wangeela qulqullicha Luqaas boqonnaa 1:37 irratti Waaqayyootiif wanti dadhabamu hin jiru jedha. Warri Waaqayyoo amane, warri Waaqayyoo duukaa bu'e waan hedduu raawwata, dinqiiwwan garaagaraa taasisa. Egaa waa'een boqochuu giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii boqonnaan amajjiitti, duun immoo awwaalli immoo hagayyatti yookiin immoo naasee kan jennutti akkamitti ta'a? Eessa turte, akkamitti turte isa jedhu immoo qulqullichi Yohaannis muka eessa Hiyoot jala erga kaa'ee booda maaltu raawwate kan jedhu seenaa isaa gabaabseetan isinitti hima jechaadha. Giiftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam amajjii 21 erga boqotteen booda qulqulloonni duukaa bu'oonni foon kabajamaa giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam gannazanii kafananii boqochiisuuf gara Geetsemaaniitti gaafa ol ba'an Taawufaaniyaa namicha jedhamu namicha filameetiin reenfichi akka gubatu irratti murtaa'ee turuunsaa beekamaadha. Egaa sanaan booda Taawufaaniyaanis miidheeraa dhiifama naa godhi jedhee akka ishee kadhatee fi qulqullicha Phexrosin harka isaa isa duraatti taasisi, akka isa duraatti raawwadhuuf akkuma isheen jetti ajajjallee du'a keessaallee kaata akka isheen dubbatti seenaan kun nutti hima jecha. Haa ta'u malee garuu giiftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam sirni awwaalcha ishee naasee 12 qulqullichi Yohaannis gizee muraasaa booda gara duukaa bu'ootaatti deebi'ee foon kabajamaa giiftii keenya gannata keessa jiraachuu isaa itti himeeraa jedha. Yohaannis argee nuti akkamitti arguu dhabne, awwaaluu dadhabne jedhanii keessa isaaniitti deddeebisaa gaafa turan hagayya guyyaa tokko subaa'ee galanii subaa'ee sana soomanii sagadanii erga xumuraniitiin booda hagayya guyyaa 14 subaa'ee lammaffaa gaafa xumuran gooftaan keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam reenfa haaraa, reenfa ho'aa taasisee itti kennuudhaan faaruu galata guddaan fuudhanii bakka qophaa'e bakka boqonnaa Geetsemaaniitti ishee awwaalanii jedha.
duun ishee amajjii, awwaalli hagayya, moot baxir banaasee maqaabir akkuma jedhamu jecha. Awwaala haadha keenya qulqulleetti sirna awwaala haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam irratti immoo duuka bu'oota 12 keessaati kan ta'e qulqullichi Toomaas hin turree jedha. Biyyi lallabaa isaa dammanaatiin yookiin immoo dammanaa irratti yookiin immoo duumessa irratti fe'amee gara Yerusaalem yeroo dhufu እመቤታችን yookiin immoo giiftii keenya erga awwaalamtee guyyaa sadaffaatti akka ilma ishee du'aa ka'umsa moototaa yeroo ol baatu ni argaane jedha. Eenyutu? Qulqullichi Toomaas. Dursee kan ilma kee amma immoo kan ishee otoo hin arginan hafaa jechuudhaan yoo gadduyyuu giiftiin keenya qulqulleettii Maariyaamii isaatiin alatti duukaa bu'oonni ol ka'uu ishee akka hin agarre itti himtee qulqulluu Toomaasiin jajjabeessitee jedha. Deemee innis qulqullichi Toomaas duukaa bu'ootatti kan ta'e hundumaa itti hime. Mallattoof akka ta'u immoo meeshaa ittiin gannafamte itti kennitee gara samiitti ol baatee jedha. Ilaalaa dinqii Waaqayyo. Gara dhimma kanaatti gaafa deebinu qulqulluu Toomaas duuka bu'ootaatti duuka bu'oonni gara jiranitti gara Yerusaalem yeroo qaqqabetti waa'ee dhimma giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii gaafateeni. Haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaamii awwaalleerraa. Innis beekee icciisa dhoksee hin taasifamu. Duuni amajjiitti. Awwaalli immoo hagayyatti akkamitti ta'a jedheen qulqullichi Toomaas beekee. Qulqulluu Phexros ati immoo shakkuun kee amala keedha. Dursee du'aa ka'umsa gooftaa shakkite. Amma immoo hin amantu kan isheetti shakkaa jirtaayi. Bakka awwaalaa agarsiisuudhaaf Toomaasiin fudhanii geessan. Awwaalicha gaafa banan foon kabajamaa giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii dhabanii jedha. Yeroo sana nahani. Yeroo kana qulqullichi Toomaas hin amantan jedheetu malee qulqulleettiin dubroo Maariyaamii ol kaateetti gara samiitti jechuudhaan itti dubbate jedha. Kanaan booda mallattoo akka ta'uudhaaf isaaniitiif duukaa bu'ootaaf qulqullichi Toomaas meeshaa kafanaa kan ittiin gannazamte sana kennee fi barakataaf hirmaataniiru. Waggaa isaatti immoo du'aa ka'umsa fi ol ba'uu kee Toomaas argee nuti akkamitti arguu dadhabne jedhanii hagayya guyyaa tokko eegalanii subaa'ee seenanii jedha. Subaa'een gaafa xumuramu gaafa 16 hagayya 16 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan isaan kadhatan kadhannaa isaanii fuudhee qulqulleettii dubroo Maariyaamii manbarii yookiin immoo teessoo qulqulluu Phexrosin immoo itti aanaa luba taasisee qulqulluu Isxifaanosin immoo dursaa daaqonootaa taasisee qaddasee isaaniin qorrobsiisee kanaatiin booda giiftiin keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaamii ifaan du'aa ka'umsa ishee ol ba'uu ishee arguudhaan gooftaa keenya waliitiin kabajaan faaruutiin gara samiitti ol baateetti. Kanaatiif egaa duuni amajjiitti awwaalli immoo naasee 16 yookiin immoo hagayya 16tti akka ta'ee fi barnoota keenya kutaa 1ffaa fi kutaa 2ffaa kun waa wal fakkaatuuf namni amajjiitti du'e naasee 16 akkamitti awwaalamee ol ba'a kan jedhu sana egaa Waaqayyootiin warri amanan waan Waaqayyo hojjetu raawwatu Waaqayyo kan hojjetu olittis taasisu jedhamee akkuma himame seenaan guyyaa kanaa bifa kanaatiin kana fakkaata. Faaruu 113 lakkoofsa 8 irratti maaloo ati gara boqonnaa keetti ka'i
atii fi taaboonni mana qulqullummaa kee jedhamee akkuma qulqullichi Daawit dubbate qulqulleettiin dubaroo Maaramii akkuma ilma ishee gara ilma isheetti ol ba'uu ishii fi